Akkam jirtu maatiiwwan koo akkaadamee baga nagaan gara YouTube chaanaalii keenyatti dhuftanii aan barsiisaa Garramuu Namarraati. Yeroo darbee kutaa torbaffaa yookiin paartii torbaffaa gar fageenyaan waliin barannee turre. Guyyaa har'aa immoo paartii 8ffaa isinii qabadhee dhufeera. Maatiiwwan keenya subscribe share gochaa nu faana turaa. Warri maatii keenya hin taane immoo nutti dabalamaa isiniin jenna. Galatooma gara kutaa nutti seenaa. Kutaa 8ffaa guyyaa har'aa qabiyyeewwan guguddoo lama isinii qabadhee dhufeera. Inni tokkoffaan shape of atomic orbitalidha. Inni lammaffaan immoo electron configuration and orbital diagram jedha. So shape of atomic orbital kun maali? Akkuma kana immoo electron configuration maali? Atomic orbital yookiin immoo orbital diagram kun maali? Kan jedhu gara fageenyaan waliin ilaalla jechuudha. So kutaa kana keessatti barattoonni keenya yookaan maatiiwwan keenya maal hubachuu qabu? Objektiiviin kutaa irraa maali kan jedhu yoon gabaabsee isiniif ibse. Erga kutaa kana barannee kaane pirinsippiloota gurguddoo sadii. Inni jalqabaa Afbo pirinsipilii, inni lammaffaan Pauli exclusion pirinsipilii, inni sadaffaan immoo Hundus rule pirinsipilii kana explain gochuu dandeessu jechuudha. Keessumaa electron configuration keessatti ruuliin kun sadan gahee mataa isaanii qabu, hiika mataa isaanii qabu jechuudha. Elektiroonii gaafa raabsinu tartiiba orderii orbitaliidhaan raabsina, enerjii leveliidhaan raabsina. So obbo pirinsipilii raabsa kana keessatti maal jedhee Pauli exclusion pirinsipilii maali lafa nuu kaa'ee, akkuma kana immoo Hundus ruuliin pirinsipilii maali lafa nuu kaa'ee kan jedhu. Erga ruulii kana sadan sirriitti hubannee dhumarratti immoo ground state electron configuration maali jennee fakkeenya garaagaraa fudhannee tokko tokkoon inni ilaalla jechuudha. So maatiiwwan keenya gara fageenyaan akka nu hordoftan gamanumaan isin afeeraa gara kutaa kottan seena jechuudha. Kutaa konni jalqabaa kanarraa shape of atomic orbitals jedha. Shape of atomic orbital. So kutaa darbee keessatti orbitaala jechuun maal jechuudha jennee barannee turre. Orbital jechuun hiika sabarraan shape'itti dabaluun salphaadha jechuudha. So orbital jechuun place where jenne, it is a place where the probability of finding of electrons maximum jenne. Orbital jechuun qaama ateemii keessaa maximum probability iddootti elektiroonii baay'inaan argannu. Bakka kamitti argama elektirooniin kan jedhu qaama ateemii keessaa kan ibsu jechuudha. So orbital jechuun bakka itti elektirooniin qubatan bakka jechuudha. Orbitaaliin maximum probability iddootti jiru elektirooniin argamanii. Orbitaal tokko immoo elektiroonii meeqa baatti jenne? 2 baatti. So probability elektirooniin kun akkamitti naanna'u nucleesitti distribuate taatee jirti, eessatti immoo argamuu dandeesse kan jedhu orbitaala jenna. Orbitaalli kun immoo baay'ina yookiin immoo principal quantum number isaa irratti hundaa'ee qoqqoodamaa deema jenna. Fakkeenyaaf yeroo darbe principal numberiin keenya 4 yoo ta'e orbitaala 4 of keessaa qabaa jennee haasofneera jechuudha. S jira, P jira, D jira, F jira. So S immoo 2 baata jennee kun 6 baatannee D 10 baatannee 14 baata jennee haasofne jechuudha. So walitti daballee 16 soddomii totaalii 2 elektiroonii 2 ida'uu 6 ida'uu 10 ida'uu 14 jennee walitti daanela 8 18 totaalii 32. 32 kuni nucleesitti akkamitti naanna'anii raabsamanii jiru jenne. Wanta mechanical modelii keessatti maal jenne? The distributed around the nucleus in the form of cloud jenne. Electron cloud modelii nucleesi jira. So nucleesii kanatti elektirooniin gaafa naannoftu nucleesii kanatti in the form of electron cloud jenna. Orbitii tun taane orbitaalii akka cloud jenna. So S jira, P jira, D jira. S kun nucleesitti gaafa naanna'an elektiroon isaa yookaan immoo naanna'oo nucleesitti faca'anii kan jiran yoo ta'e S kun shape maaliin facaase? Shape maalii qaba? P kun shape maalii qaba? D kun shape maalii qaba kan jedhu shape of atomic orbital jenna. Shape of atomic orbital, that means S orbital, P orbital, D orbital, and F orbital jechuudha. Shape isheen jennu kuni maal jechuudha yoo gabaabsine? It is a
jechuudha. 3-dimensional distribution. So shape of atomic orbital means the 3-dimensional orientation of atomic orbitals typically represented by surface diagram. The 3-dimensional, look, 3-dimensional distribution of electron. 3-dimension jechuudha. So the 3-dimensional distribution of electrons around the nucleus is called the shape gen. Shape. So shape kun shape itti probably electronin naannaa nucleus itti distributan. Fakkeenyaaf s orbitalii keessatti electronin naannaa nucleus itti shape maaliin distribute ta'u. P orbitalii keessatti electronin naannaa nucleus shape maaliin distribute ta'u. D orbitalii keessatti electronin naannaa nucleus itti shape maaliin distribute ta'u kan jedhu shape of atomic orbital nutti jechuudha. So shape isheen jennu kun this is a diagram, 3-dimensional orientation of atomic orbital, the form of diagram which encloses, look, region, look, space where high probability, approximately 90% of finding electron density for orbital jechuudha. So shape isaan ittiin probably distributed around the nucleus shape jenna. Fakkeenyaaf s orbitalii fudhannee ilaalla. S orbitaleen shape mataa ishee qaba. So all s orbital have spherical shape. That is spherical symmetry. Jechuun nucleus jira. Nucleus kanatti s orbitalii keessatti electronin in the form of spherical distribute. Shape spherical ta'e keessa distribute jechuudha. So shape ittiin electronin s orbitalii keessatti distributan maal jenna? Spherical, which is symmetry jenna. Spherical. So spherical shaping kun immoo inni duukaa dabalaa deema. Fakkeenyaaf 1s yoo jenne, 2s yoo jenne, 3s yoo jenne akkuma inni principaliin kee dabalaa deemu spherical shaping si dabalaa deema. Argitanii? Spherical shape look. Spherically additaa deema. So electron s orbitalii keessatti bifa probably bifa maaliin distribute ta'anii argamu jechuudha. Spherical shape dhaan distribute ta'anii argamu jechuudha. So s orbitaleen shape maal jedhamu qaba? Spherical shape jettanii yoo qabattan baay'ee gaariidha. How about p orbitals? It here in the form of Dampépel. Dampépel shape qaban immoo s maal jenna? S is spherical shape. Spherical shape akkuma jenna here p orbital immoo Dampépel shape. Damp. So fakkeenya look, for any principal quantum numbers, that means n greater than or equal to 2. You rather have seen here 1, 2, 3, here 2, 3, akkuma kana 3, 4 jennee bifoo kanaan 4 jennee deemna. So s jedhamtuma tokko irraa ka'a. S tokko irraa ka'a. S yoo jenne p immoo hunduma lama irraa ka'a. P, look, P, sadi irraa kan kommo D, afur irraa kan kommo maal ta'a jechuudha? F. So 1s jennee 2s jennee kana 2p jenna. P yeroo hundumaa inni meeqarraa kaa'ate jechuudha? Greater than or equal to 2 irraa ka'a. So quantum number insa, principal quantum number insa n greater or equal to 2 irraa ka'e there are 3 degenerate p orbitals. So fakkeenyaaf 3p yoo jenne p kun degenerate orbital sadii qaba. That means ilaala 3px in jira, 3py in jira, 3pz in jira. Warreen kun sadan electroni lama baatu. lama. So p orbital sadii qaba. Inni tokko px, inni tokko py, inni tokko immoo pz. Isaan kun iddoo tokko degenerate orbital jedhu because energy isaanii wal qixa. Degenerate jechuun energy jechuudha. Degenerate orbital. So degenerate orbital kun naannawaa nucleesitti akkamitti distribute ta'anii jiru kan jedhu maalirraa arganna? Ilaala Dampépel formiidhaan distribute ta'anii jiru around the nucleus jedhu. The distribute in the form of Dampépel. So these 3 orbitals, ilaala 3px, 3py, 3pz warreen jennu kun orbitalli kun sadan they are identical in size and shape, but are oriented along 3 mutual perpendicular axis. Because inni tokko maalirra orientaa x, 3x, that is 3px, 3py, 3pz. So warreen kun degenerate orbitalidha, garuu orientation isaanii garagara.
Orientation in the perpendicular on axis x, y, z. So here in the form of the orientation is any gara to mala shape is any go design tokko dan bibel shape jennatu. They are identical in shape and in size, but they are different in orientation. So p orbital keessatti the region of highest electron density is found within these two lobes, which are separated by nodal planes at the nucleus. So warreen kun egaa yoo ilaaltan perpendicular dha jenneerra, orientation dambibeelii dha jenneerra, fakkiidhaan sin agarsiisa. Walumaa gala dambibeel shape isheen jennu kun probably around the nucleus p orbital in the form of dambibeelii distribute ta'anii jiru electron jechuudha. Distribute ta'anii jiru fakkeenyaaf look jessaan. Amma px yoo fudhanne px look along px electron distribute ta'anii jiru. Orbital lama qaba jechuudha. Here 3p gaafa jennu 3p kun orbital sadii of keessaa qaba. Because p electron meeqa baata? 6. Orbital tokko immoo electron meeqa jenne? 2. So electron 6 keessummeessuuf orbital sadii qabaachuu qaba. 3px, 3py, 3pz jenna. So x meeqa baatti? 3px 2, kunis 2, kunis 2, totally walitti 6. Warreen kun 3px, 3py, 3pz warreen jen degenerate orbital jen because they have the same energy. One, they have the same shape, the same size. Garuu orientation isaanii gargar. Px on x-axis, look, 3px on x-axis, the form of Dambibel. Look, like this one. Dambibel jen or shape kun, it is damped form. After the py, orientation on px, y-axis, look, y-axis irra, inni kun z-axis irra jechuudha. So warreen kana kan adda godhu, look, kan adda isaan godhu, inni kun y-axis, inni kun immoo z-axis, inni kun immoo x-axis jechuudha. Garuu warreen kun garaagarummaa tokko hin qaban, saayiziin isaanii, enerjiin isaanii, sheepiin isaanii tokko, orientation irratti gargar. So gara tokkotti tufiddanii keessanii warreen kan gara tokkotti tufiddanii keessan here 3 dimension imagine kun z jennetu kaane kana y tu jenne kanaan immoo x tu jenne iddoo tokkotti yeroo dhufan sadan isaanii walii perpendicular ta'u. Here asirra shape kanaan akkasitti jira, here kanarra shape kanaan look asirra direction kanarra jira, kara kanarra jira. Iddoo tokkotti jiru jechuudha. So electronin nucleus ishee as jirtu irratti in the form of Dambibel distribute taatee jirti jechuudha. So quantum mechanical model keessatti electronin orbitiidhaan nucleusitti naannofti tuun taane in the form of cloud dha jenna. Diffuse ta'ee jira jenna. Diffusion kun immoo inni jalqabaa S dha. S in shape mali qaba jen spherical shape. Pino in the form of Dambibel. Look like this one in the form of Dambibel in the form of Dino double Dambibel. It is not. So distribution in the form of cloud. Probably a spherical shape in argine achimo Dambibel tan kanavu orbit kan jiru in the form of Dambibel shape along px along py along zd distribute ta'u jenna jechuudha. So p orbital keessatti electronin in the form of distribute ta'u Dambibel jenna jechuudha. Dambibel shape jenne inni asumni socho. So along px along py along pzd distribute ta'u jenna. Inni sadaffaan d orbital complexity isaanii dabalaa deema. S irratti spherical jenna. Spherical shape. P irratti Dambibel jenna. Asitti immoo double Dambibel ta'a. Complexity isaa dabalaa deema jechuudha. Double Dambibel ta'a deema jechuudha. So d orbitals are much more complex in shape than p orbitals. And this shape is Dambibel shape jenna. I mean double Dambibel shape jechuudha. So akkuma principal quantum number isaa dabalaa deemu, size isaanii duukaa dabalaa deemu kan jenna. For principal quantum number inni kun n greater or equal to 3 irra maaliif jalqabe akkuma dursi yaadachiise 1 look 1 2 3 1 I mean let's say here 2 3
let's say 3 akkuma kan 4 jenne S yeroo hundumaa gaafa raabsinu tokko irraa jalqaba. S jenna. P yeroo hundumaa lama irraa jalqaba. Yeroo hundumaa P lama irraa jalqaba. D immoo 3 irraa jalqaba. D. F immoo 4 irraa jalqaba. 4F jenna. So S meeqa irraa lama irraa P S tokko irraa P lama irraa D 3 irraa. Kanaafuu yeroo hundumaa D maal irraa jalqaba? N greater or equal to 3 kan nuti jenne. So n isaanii sadii isaa ol kan ta'e irraa gaafa jalqabnu 5 degenerate orbital argana. 5 D degenerate orbital 5 qaba. Sababiin isaa D meeqa baata jennu 10 baata. So 3D gaafa jennu D kun orbital 5 of keessaa qaba. Because 10 baata jechuun elektiroonii tokko ishee orbital tokko lama baatti erga jenne D kun orbital meeqa qabaachuu qaba? 5 qabaachuu qaba. Orbitaalonni kun immoo zafoorma maali distribuut ta'anii jirudha. Around nucleus 5 qaboo ta'e orbitalli kun around the nucleus shape maaliin double dumbbell jenna. The form of double dumbbell distribuut ta'anii jiru jenna jechuudha. So D orbital have more complex and varied shape than P orbital jenna. So 4 of the 5 D orbitals are cloverleaf shaped and line fasciculated. Cloverleaf jenna amma yeroo tokko bifa akkasiin biqiloonni hin jiru jechuudha. Shape akkasii kana kan qaban hin bareeda. Bifa akkasii shape akkasii cloverleaf kan jennu bifa kan shape akkasii qaba jechuudha. So diagramiin gaafa isin agarsiisu D orbital meeqa qabaachuu qaba jennu 5 qabaachuu qaba. Because electron meeqa baata 10 baata. 10 kana keessummeessoo orbital 5 qabaachuu qaba. Orbitalonni kun 5 immoo asirraa qabu. Inni jalqabaa look dz square hin jira. Here dxy hin jira. Dx square y square hin jira. Here dyz hin jira. Dzx hin jira. So ishiin kun orbital ishiin kun elektiroonii lama, ishiin kun elektiroonii lama, ishiin kun lama, ishiin kun lama, ishiin kun lama. Lama totally elektiroonii meeqa jechuun 10. So fakkeenyaaf 3D utoo fudhanne 3D kun orbital 5 qaba. Orbital ni jalqabaa dxy yoo jenne inni lammaffaa dyz inni lammaffaa inni sadaffaa dzx dz square and dx square y square jenna. Tokkoon isaanii elektiroonii lama totally 10 jenna jechuudha. So shaping kun look isaan kun arfan look dxy dyz and dx square dxy and dx square y z square isa kana cloverleaf warreen jenna. Isaan kun arfan yoo ilaaltan isa kanarraatti inni kun qophaasa jira jechuudha. So warreen kana maal jennee waamne yeroo baay'ee double dumbbell jenna. Double dumbbell that is cloverleaf kan jennu. Cloverleaf shape jenna. So biqilaa fudhattanii yoo ilaaltan baala akkasii babbareedaan kun hin jira yeroo baay'ee bifa akkasii hin jira jechuudha. So shaping D orbitalii double dumbbellidha jennee kan nuyi haasofne isa kana jechuudha. So amma gaaffiin asirratti isinitti ka'u yoo clearly gochuun barbaachise look amma kun maal bakka bu'aa maali dxy jennee kana dyz maaliif jennee amma isaan kun yoo ilaaltan jaar between axis jedhamanii beekamu. Between axis here asillee dhuftan between axis asittis between axisidha. Maal jechuudha between axisiin amma between x and y argattu shape kan between x y dha. Amma si x as jira look let me make it clear here x as jira asimmoo maaltu jira y jira jennee kan as ilala x y gidduutti shape kan argan x y gidduutti shape kan argan asin illee dhuftanii kun x dha inni kun immoo maalidha y dha. X kana y kana fudhattanii ilaaltan shape kun x y gidduutti argama. Between x and y dha. Kanaaf dxy jenna shape kana. Asoo dhuftaniis y z gidduutti argama. Y z gidduutti. As z jira as y jira. So shape kun between axis dha. Asoo dhuftan between axis. Asin illee yoo dhuftanii ilaaltan look between axis.
So dxy, look, dxy, dyz and dzx they are between axis jenne qabanna jechuudha. Between axis warreen kun. Inni kuno along axis, look, along axis. Yoo ilaaltan kun gz square jedha, z irra jira. dz square ibin asitti shape dabalata ishee kana qaba. Kan ittiin adda baafattan jechuudha. So dz square jenna. Kuniifi dx square y square along axis. Asoo ilaaltan along x axis, look, along x axis, kunis along x axis. Warreen kun lamaan, look, dz square fi dx square y square maal jedhamanii beekamu, they are along axis orbitals jenna. Warreen kun sadan garuu between jenna. Kanaafuu maqaan kun dxy, dyz, dz square, I mean dz x warreen jennu kun orbital kun sadan isaanii they are orbitals which are between the axis jenna jechuudha. So gabaabsitanii yoo qabattanii baay'ee gaariidha jechuudha. So yoo isin gabaabse dxy dyz plus dzx maal jenna along, I mean between axis orbital jenna. Between dz square dx square y square immoo maal jenne they are along axis orbitals jenna. Walumaa gala d orbitaliin deembi bell shape qaba jettanii yoo qabattan more than enough jechuudha. So this is a shape of atomic orbitals jenna. Earth orbital fudhattee ilaaluu dandeessu, but it's more complex. Hubachuun yeroo ulfaatu waan ta'eef amma kana yoo beektan gahaadha jechuudha. So madureen kun inni taanu kan guyyaarraa yoo isiniif ibse electronic configuration and orbital diagram. So asirratti inni jalqaba what is electron configuration mean and the types of electron configuration and the rules should be known in electron configuration. Ammaga electron configuration maali? Types of electron configuration meeqa jiru? Akkuma kanammoo ruling electron configuration keessatti beekuu qabnu eenyu kan jedhu gabaabseen isinii ibsa jechuudha. So electron configuration means simply it is the distribution of electrons. Look, distribution of what? Electrons. Configuration means distribution of electrons. Distribution of electrons in what? In subshell, in orbitals. In subshell, in orbital is called configuration. We are distributing electron here, not proton, not neutron. It is electron configuration. Maalif electron ko amma raabsin? Ma proton hin Maalif proton hin So kutaa darbe keessatti akkuma baranne electronin qaama ateemii keessa garamitti argamti jenne gara alaatti argamti jenne. So dhukaasni baname, dhukaasni baran jalqaba isa as keessa jiru moo isa bakkee jiru rukkuta? Isa bakkee jiru rukkuta jechuudha. Kanaafuu yeroo baay'ee keemikaalee active ta'uu yookiin inactive ta'uudhaaf stable ta'uudhaaf yeroo baay'ee electronii gadhiisutuun jaallatiin electroniin sun irraa darbatamaa gaafa deemtu distribution. So purposefully electron configuration for stability jechuudha. Stability. So electron configuration is the method of distribution of electrons in subshells and orbitals. Subshells jettu kun bakka meeqatti qoodne? Subshell jechuun S P here D N F ishee jenne subshell jenne. Shell immoo K N M N jenne waan haas. K N M N K yeroo hundumaa meeqarraa ka'a? Meeqa baata elektiroonii jenne kanaa sonne jechuudha. So N isa meeqa jenne kan tokko, N isa kana lama, sadii, afur jenne isaa sonne jechuudha. So N tokko immoo I mean subshellin principal quantum number keenya irratti hundaa'a. Principal quantum number tokko sub levelii tokko qaba, subshellii tokko qaba. Fakkeenyaaf N keenya tokko ta'e sub level tokko qofa qaba. Isheen S jalqabumarraa look 1 2 3 4 jennetu kaane 2 3 4 3 4 jenna. S yeroo hundumaa meeqarraa ka'a jenne? Tokko 1S 2S 3S sorry 4S achi immoo P lamarraa 2P 3P 4P akkuma kana D sadiirraa ka'a 3D 4D jenne akkanaatti kan deemu.
So yeroo hundumaa energy level tokko irra kan kaatu S qofa. So N keenya tokko taanaan sub level tokko qofa qabaa jenna. N keenya lama yoo ta'e immoo sub level nama qaba. N keenya lama yoo ta'e sub level nama qaba. 2S 2P jenna. So as ilaaltan lamarraa kan qabu eenyu jechuudha P fi S. Kanaafu sub level lamaan kun N lama keessatti hammatamu jenna. Yoo sadii ta'e 3 N keessa yoo ta'e 3S, 3P, 3D jenna. So ilaaltan 3 lamaan sanadha. 3S jira, 3P jira, 3D jira jechuudha. So the number of sub level is the same as the numerical value of N kan jenne isa kana. N keenya amma N keenya irratti hundaa'e. So asoo dhumne the distribution of electron sub shells jenna. Sub shell kun eenyu jechuudha? S, P, D, F jechuudha. S, P, D, F kun of keessatti deemanii maal qabu? Orbitaala qabu. Orbital isa kun electron meeqa qabaatti jenne? Lama jenne. So gara P tti tumseen fide P nam electron meeqa qabaatti? 6. Kan jechuun orbital meeqa qaba jechuudha of keessa 3px, 3py, 3pz jenne jechuudha. So the distribution of electrons in subshell and at the same time in orbital is called electron configuration jenne jechuudha. Electron configuration. So electron gaafa distribute goonu orbitalaani maaltu beekamuu qaba? The three principal rules should be known in electron configuration. The first one is here of-bow principle. The second one is Sanders rule principle. The third one is Pauli exclusion principle. Principle only kun principle of nuti electron gaafa raabsinu beekuu qabnu jechuudha. Of-bow maal jedhe? Sanders rule maal jedhe? And Pauli exclusion maal jedhe? Kan jedhu tokko tokkoon ilaalla jechuudha. So of-bow principle tokko jechuudha. Kan nuti beekuu qabnu electron configuration gaafa raabsinu keessa kan nuti beekuu qabnu inni jalqabaaf inni guddaan of-bow principle. Sometimes build up principle jedhamee beekama. Maqaan kana build up principle jenna. We are building from simple to complex. That means it states that electrons enter orbitals in order of increasing energy. Maal jechuudha kun? We feel first energy level, lowest energy level before we are going to enter the highest energy level. Amma gaafa raabsinu bifa kanaan deemna. Asirraa this is of-bow principle, that is diagonal rule jenna. This is diagonal rule. Rule of-bow lafa nuu kaa'edha jechuudha. Of-bow maal jedhee elektiroonii gaafa raabsinu energy xixiqqaa kanaafutu waan S elektirooniin kenniin 2S hin dhaqnu. 2S utuu hin kenniin 2P hin dhaqnu. Kanaafuu jalqaba waan S irra kaane 2S irra kaane 2P irra 3S jenna. Waan S taane 2S akka dhufu 2S taane 2P akka dhufu immoo maaliin beekna? There is a diagonal rule. Akkuma silaa sonne jalqaba S tokko irraa ka'a jenna. Waan S 2S jenna. P yeroo hunduu meeqa irraa ka'a? 2 irraa. D 3 irraa. F immoo 4 irraa ka'a. Samboo diagonaalee waan S jenna. Achi 2S taane maaltu dhufa? 2P. So kallattii xiyya kanaan deemna. Waan S 2S 2P 3S 3P 4S jenne diagonal rule. So of-bow utuu waan S hin kennin 2S hin dhaqiini. Seeradha. This is a principle. So amma gaa dubbiin asirratti isinitti ka'u 2P 3S taane dhufa. Amma laal 3S jenna. Fawaa tokko adda isinii baasa gana hordofa. 3S 3P. Silaa enerjiin isaanii sadiidha. P'n akkamitti akka S caalu beekna. Because asitti 2P 3S jennee 3S taane 3P dhufa. Look 3S jennee 3P akka jechuun enerjiin isheen as jirtu kun kanaa gadi jechuudha. So 3S 3P ti gad ta'uu ishee maaliin beekna? Silaa enerjiin isaanii tokko gaafa jedhutu asitti ka'a jechuudha. Enerjiin isaanii 3S 3P jenne. Silaa enerjiin isaanii sadiidha. Akkamittiin adda baafna? So principle gabaabduu tokko isinitti maka. N plus L rule. N plus L. N kun maal jennee baranne yeroo darbe? Azimuthal quantum number jenne. N is principal quantum number jenne. So fakkeenyaaf L keenya 0 yoo ta'e jenne yaadattoo ta'e S dha. L keenya tokko ta'e P dha. L keenya 2 yoo ta'e D dha jenne.
So amma asitti energy isaanii tokkodha. N jenna. This is energy. N keenya meeqa asitti? N keenya sadii lamaan isaa keessattuu asittis N keenya sadii. N keenya garuu gargar. N kan isii meeqadha? 0. Kan P immoo meeqa? Tokko. So asitti N plus 0 jenne sadii dhufa. Asitti immoo N keenya kan kanaa meeqa? Tokko. Plus 1 totally 4. So utuun jaallatiin N plus 1 ruuliidhaan eenyu caalee argama jechuudha. P caalee argama jechuudha. Kanaafuu yeroo baay'ee ruuliin kun hin himamu badaas beekamaa miti. N plus L ruulii fayyadamtanii 3S fi 3P adda baastu. Akkuma kana 3P fi 3D. 3P 3D yoo fudhanne P L ishee meeqa jenne tokko. Kan kanaaf 2. So energy sadii qabu asirratti sadiituun dabal asirratti sadiituun dabalan kanaaf furtaa kan kana 5 utuun jaallatiin energy kamtu caalachuun 3D is greater than 3P jenna jechuudha. So obbo principle gaafa fayyadamnu energy xiqqaarraa gara guddaatti elektiroonii distribute gochuu qabna kan jedhu rooliin kun gara fageenyaan. Anderson law maal nutti hime? Anderson law maal nutti hime? It talks about degenerate orbitals. Amma gaa clearsii godha. Fakkeenyaaf P yeroo hundumaa meeqarraa jalqaba jen 2. 2P here. P immoo orbital meeqa qaba jen 3. Innis 3Px. Achoo 3Py. Then 3Pz jen. Laala jarri kun orbitalli kun sorry. Here ishee kan 3 fudhadha fakkeenyaaf. Energy sadaffaa keessatti P argamutuun fudhadhee energy kun laala P ta'uusaa beekna. P immoo orbital 3 qaba. Orbital kun immoo 3Px, 3Py, 3Pz jenna. Amma gaa asirratti jarri kun sadan isaanii P keessatti argamu. P. So 3Px immoo 3Py immoo 3Pz caala. 3Px immoo 3Py immoo 3Pz caala. Energy isaanii silaa tokko sadiidha. Darbii immoo P dha. Energy kamtu caala? Energy isaanii wal qixa. They are degenerated. Equal energy orbitals jedhanii warra akkasii. So equal energy orbitalii keessatti elektiroon akkamitti raabsina? Amma fakkeenyaaf 3P6 tu jenne. Let's say your 3P5 tu jenne. Kana gaafa raabsinu elektiroonii kana gaafa raabsinu 3P orbitala 3 qaba jenne. Orbitala isa kamtu elektiroonii 2 baatee isa tokko baata fakkeenyaaf dhala 3Px jira, 3Py jira, 3Pz jira. So elektiroonii qabnu immoo 5. So elektiroonii eessatti baay'inaan keenya eessatti immoo xiqqoo keenya. So maal jedhamichi kun equal energy orbital are each occupied by single electrons before the second electron of positive spin enter the orbital jedha. Amma 5 qabnu kana keessa jalqaba tokko kenni. Kanaaf tokko, kanaafis tokko. Erga tokko kennite irra deebi'ii lammaffaa kennuu jalqabe malee isa kanaaf 2 kennite kanaaf tokko kennite akkasittiin kenniinidha. Each occupied by what? Single electrons before the second electron of positive spin. Fakkeenyaaf gabaabsa clearance ni godhee look amma fakkeenyaaf 3P4 jedhee raabsi kanaatuun jedhee sinii kenne P immoo orbital meeqa qaba jen 3Px jira, 3Py jira, 3Pz jira. So elektiroonii kana jalqaba isa kamiif laman kennaa? Isa kamiif tokkoon kenna? Namichi kun eenyuufuu laman kennu tokkoon kenna. Jalqaba hundi isaanii meeqa kenni jedha? Single. So ishee kanaaf tokko, kanaafis tokko. Meeqa tafee 4 keessa tokko. Isaa bada isaasii kanaaf guunnaan ala hunda isaaniif al takkaatti isa kanaaf 2 jennee kanaaf tokko kennuu hin dandeenyu. Fakkeenyaaf utuu 3P3 ta'e 3P3 ta'e fakkeenyaaf 3Px look 3Py 3Pz ta'e isa kanaaf 2 kenninee kanaaf tokko kennee kan dhoowwachuu hin dandeenyu. Hunda isaaniif tokko kenni. Because they are degenerated. So because kullama baachuu akka danda'u beekna kanaaf isa kan 2 goone kanaaf tokko kennee kanaaf tokko kenne. Maal goonare 3P3 dha kanaafu 3Px jira achi 3Py jira 3Pz jira tokko kennina hunda isaaniif tokko jenna jechuudha. Because they are degenerate orbitals jenna. Kanaafu Anderson rule jalqaba tokko kenni.
Sambooda yoo hafarra deebiitti lama kennuu jalqabe malee isa tokkoof lama kennitee tokko qullaa kaa'uu hin dandeessu. So all electrons in single field have the same what? The same spin. Akka jechuun maal jechuudha? Amma gaa 3px jenne 3pz I mean y jenne yoo deemne opposite spin I mean the same spin. Fakkeenyaaf akkatti orbital jira akkatti jira ta'e isa kan ol galagalchine akkatti keenye isa kan akkatti hin keenye. Because the same spin ta'uu qaba. Kan ol galagalchine taanaan isa kanas akkuma kan ol galagalchine bifa kanaan agarsiisa. Yoo isa kan immoo jalqaba gad galagalchine yoo ta'u isa kanas the same spin ta'uu qabu jechuudha. Because orientation isaanii inni kun negative ta'ee argama inni kun positive ta'ee argama jechuudha. So yeroo distribute goonu hunda sirrii giddu galeessa godhannee raabsuu qabna. This is a principle jechuudha. Inni dhuma principle inni sadaffaan Pauli exclusion principle. Inni kun immoo quantum number arfan irratti xiyyeeffata. For quantum numbers. Quantum numberoota arfan nuti baranne jechuudha. N, L, look, M, L, and MS inni baran. Principal quantum number, azimuthal quantum number, a magnetic quantum number, and spin quantum numbers inni baran. M energy level nutti hima, L shape, ML orbital orientation, MS immoo spinning orientation nutti hima jennee yeroo darbe haasofne jechuudha. So kan arfan fudhatee elektiroonii lama compare godhe. Elektiroonii lama fudhatee elektiroonii kana lamaanii fi N isaanii hojjete. N isaanii ilaale, L isaanii ilaale, ML isaanii ilaale, MS ilaale dhumarratti research isaa conclude godhe. Maal jedhe? No two electrons can have the same for quantum numbers. Elektirooniin lama quantum numberii kana arfan wal fakkaataa qabu hin jiru. Quantum numberii N, L, ML fi MS isaanii wal fakkaataa ta'e hin jiru. That means, look, they must differ in at least one of the four quantum numbers. Fakkeenyaaf ammatu fudhadhee let's say 2p2 jennee elektiroonii lama kana fudhanneetu ilaalle. 2p2 here 2p dha. 2p kun immoo orbital lama qaba. 2px fi 2py qaba. Kun immoo tokkoonsaa orbital lama qaba. Amma gaa elektiroonii ishee jirtu kana wal madaalsisuuf deemna. So elektiroonii kan jalqaba maal godhi jedha? Jalqaba tokko kennii kan jedhe hunda suluuliidha. So tokko kenninaaf. Amma yoo laalle galaala tokko kennina. Amma gaa elektirooniin kun elektirooniin kun lamaan ishee maalirra jirti? P irra jirti. So P irra jirtu elektirooniin isheen tokko amma gaa N isaa lama, L isaa P waan ta'eef meeqataa jechuudha asii hiir tokko. Akkuma kana ML isaa immoo from minus L to positive L jennee darbe. That means minus 1, 0, 1. MS keenyu yoo fudhattee ilaaltan isheen kun asii ol galagaltee positive. Isheen kun galagaltee negative. So jarri kun deemanii ilaala N isaanii tokko, L isaanii tokko, ML isaanii tokko garuu MS isaanii gargar jechuudha. So yeroo baay'ee quantum numberoonni arfan elektiroonii lamaaf gaafa compare goonu yoo xinnaate spin quantum numberiin gargar ta'u jechuudha. Spin quantum. So namichi kun maal jedhe? There is no two electrons that can have the same forward quantum number. Elektiroonii lama quantum number arfan wal fakkaataa qabu hin jiru. Because each orbital can accommodate what? Two electrons. Amma 2p to fudhannee ilaalle p amma 2px qaba, 2py qaba, 2pz qaba miti. 2px kun elektiroonii qabaatan lama. Gaafa iddoo qabatan garuu ilaala inni kun asii ol elektiroonii isheen kun asii ol isheen kun yeroo kana MSC kana plus 1 over 2 yoo ta'u kan kana immoo MSC isaa minus 1 over 2 ta'a jechuudha. So xinnaate spin kun quantum numberiidhaan gargar ta'u jechuudha. So principleonni kun arfan sadan electron configuration keessatti warreen beekamu qaban jechuudha. Inni jalqaba of Bohr principle jen, inni lammaffaa Hund's rule jen, inni sadaffaan Pauli. Inni kun energy orderiidhaan feed goon elektiroonii. Inni kun degenerate orbital. Inni kun immoo quantum numberii elektiroonii arfan isaanii fudhatee nutti hime jechuudha. So principleen kun warreen beekamu qaban jechuudha. Erga principle kana beeknee gara electron configuration dabarra. So what is electron configuration jenne? Distribution of electrons in order of what? Surface levels in orbital gen.
So electron distribute goon. Electron configuration of an atom describe what? Distribution jennee distribution. In what? In subshell. In what? In orbital is called electron configuration jen. So electron configuration in kun egaa yoo ilaaltan ground state electron configuration fi excited state configuration jira. So kutaa keenya irraa keessatti egaa kan irratti xiyyeeffannu ground state electron configuration from 1s irraa kaanee kan raabsinu sana jechuudha. 1s irraa kaanee s groundly gara nucleusitti kan aanu energy jiru inni waanidha. So ground state electron configuration jen. Electron gaafa raabsinu gaa seerota nuti beekuu qabnu haasofneerra ammoo method maal raabsinu general method. One electron configuration using subshell jen. Subshell jechuun subshell jira S jira P jira D jira F jira. Method biraano itti dhumna diagram method jira. So subshell method sub level notation jen. Sub level warreen jennu kun S P D F warreen jennu. Look S P D F notation fayyadamne. Forming maaliin look this one. Forming nuti ittiin fayyadamne raabsinu look this one. Ishee kana qabachuudha jechuudha. 1s jen lala 1s2 2s2 gaafa jen 2 kun maal bakka bu'a number of electronii s no sub level yookiin sub shell ishee jennu kuno principal quantum number n isa jenne sana jechuudha. N that is principal quantum number or energy level jen. So s sub level 2 number of electronii one in main energy level bakka bu'a jenna. Main energy level. So subshell sub level notation in bifa kanaan kan barraa'u sana jechuudha. Bifa kanaan kan barraa'u it is so called subshell or sub level notation jenna. So methodin jalqabaa nuti ittiin electron raabsuu dandeenyu keessaa inni tokko subshell method. Inni immoo 1s2 formii kanaan kan barreessu. 2 number of electron S sub level N energy level. So energy level. This is sub level notation. So in sub level notation here uses number to design as the principal energy level and the letter S, P, D and F to identify what? Sub level. Fakkeenya for S gaafa jenne S orbital ta'e energy megapaar keessa jira jechuudha kun energy level arfaffaa. 2s tu jenne s orbital ta'e energy level megapaar lammaffaa. 4p tu jenne p orbital ta'e energy megapaar keessa jira energy arfaffaa. So use number to design it what? Principal energy. And number in my design it represents principal quantum number and S, P, D, F in mal bakabo sub level bakabo. So for P gaafa jenne P sub level N in principal quantum number energy level. So notation in kun maal jedham sub level or subshell notation jen. Lakkoofsa qubeewwan kanattiin kan nun raabsinu sun it is so called subshell or sub level jedhama jechuudha. Superscript number followed letter indicate number of electrons. This superscript maal bakka bu'a number of electron. This leveling I mean S isheen kun jen S jenne kan nun barreessinu kun maal bakka bu'a sub level and waan in kun immoo principal quantum number bakka bu'a jenne jechuudha. So yoo isin gabaabsine inni maal principal quantum n sub level n immoo electron. So this is electron kuno azimuthal quantum number sub level n no principal quantum number. So fakkeenya lala 4p2 jenne kun maal bakka bu'a jechuudha n kuno number of electron bakka bu'a. So n keenya fakkeenya p waan jedheef n keenya akka ta'u danda'utti waani. So p kun sub level bakka bu'a kun immoo number of electron bakka bu'a kun immoo principal quantum number. So designation kanaan yoo kan fayyadamnu taane maal jennee waamna jechuudha maqaa isaa it is sub level or
subshell notation jenna. Sub level fi subshell notation keessa wantoonni beekamu qabu waan meeqa jiru jechuudha. Sadii. Inni jalqaba main energy level, inni lammaffaa sub level, inni sadaffaa number of electron. Tokko kun maal bakka bu'a? Main energy, isin sub level, inni kun number of electron. So number of electron principal quantum number sub level iddoo tokkotti walitti hidhee kan raabsinu yoo ta'e method keenya is so called sub level notations or subshell jedha. Inni lammaffaan immoo look orbital diagram jedha. Inni kun immoo electron configuration method consists of what? Rectangular box jedha. Argitanii in the box formula. Argitanii box formula akkanaan bifa kanaan box formula kan raabsinu yoo ta'e is so called what jedha? Inni immoo rectangular or I mean orbital diagram box jedha. Orbital diagram fakkeenyaaf ilaala. 3p3 otoo hin jedhe 3p3 argitanii 3p3 siin kun orbitaala meeqa qaba? 3 3px ilaala jalqaba diaagiraamii tokko akkattan kaafadhaa bifa kanaan orbitaala 3 ta'uusaa bifa kanaan agarsiisadha. Kun 3px kun immoo 3py kun immoo 3pz. Then orbitaala kana bifa kanaan bifa boksiidhaan ergan kaafadhee bifa rectangleidhaan ergan kaafadhee ka'ee tokko tokko isaaniif elektirooniin kenna. Ilaala elektirooniin ko 3 mitire kanaafis tokkoon kenna kanaafis tokkoon kenna kanaafis tokko kenna immoo jalqaba kan nuun jedheenyu obbo I mean sorry handas rule principle tokko kenna argitanii diagram formidha orbital diagram jenna argitanii orbital diagram jenna. So arrow indicates arrow jira. Amma ofirrattan arrow keenya argitaniitu. This arrow kun isheen arrow kun maal agarsiisti? Indicates electrons. Electronii bakka buute and its direction of spin. Amma akka kanaan asii ol rectangle goonee bifa kanaan asii ol keenya kan ta'e maal nu agarsiisa? Direction of spinning. Isheen kun yeroo baay'ee asii waliin ms keenya ms jechuun directionii nutti mayyannee miti quantum number keessaa ms asii ol kan keenya yoo ta'e ms keenya plus 1/2 akka ta'e asumatti immoo kan dabalee isheen kun immoo maal agarsiisa? ms kun minus 1/2. So directionii arrow keenya maal nu agarsiisa? Direction of spin keenya nutti hima jechuudha. So asii ol hundi isaanii asii ol jiraatan kun ms keenya plus 1/2 plus 1/2 plus 1/2 akka isheen taate plus jenna jechuudha. So arrown kun maal bakka bu'a? It shows the direction of spinning and which is identified by this value jenna jechuudha. Value kanaan fayyadamne so electron gaafa raabsinu karaa lamaan raabsinu. Inni jalqaba subshell methodidha. Subshell notation jedhanii lammaffaan orbital diagram. So orbital diagramii maal fayyadamu? Boxii fayyadamuu dandeenya. Fakkeenyaaf sarkilii ta'uu danda'a. Laayinii illee kaa'uu dandeessu. Akkanatti laayinii keessanii bifa kanaan akkatti kaa'uu dandeessu. Laayinii keessanii bifa kanaan akkatti elektiroonii raabsuu dandeessu. Diagram inni kun diagram jenna. Yookaan immoo boxii wayii akkatti keessanii kana keessa illee kaa'uu dandeessu. Rectangle formidhaan illee bifa kanaan akkatti kaa'uu dandeessu. Warreen kun orbital diagram jenna. Orbital diagram configuration jenna. Yeroo baay'ee orbital diagramiin kun maaliif nu gargaara? Holmes rule sirriitti ibsuudhaaf. And so because orbital tokkoon ishee jalqaba fiil ta'uu qabdi. Degenerate orbitalidha jennee kanaaf isaan salphaatti ittiin adda baafachuuf nu gargaara jechuudha. So warreen kana fudhattanii yoo ilaalta diagraamii as jiru kana lala. Diagraamii bifa kanaan keenya amma waan S2 jenna. S'in orbitala meeqa qaba? Tokko qofa qaba. Kanaafuu elektiroonii lama baatti ishee tokko asii ol goone ishee tokko immoo asii gad goone. Yeroo kana isheen ol garagartaa yeroon kun MS'n keenya meeqa ta'u? Plus 1/2 ta'uu ishee. Isheen garagalte minus 1/2 ta'uu ishee. Akkuma kana asittis plus 1/2 ta'uu ishee. Bifa kanaan arganna jechuudha. So orbital diagraamii kana fayyadamnee raabsuu dandeenya jenne jechuudha. Inni sadaffaan yeroo baay'ee more kan nu beeku qabnu hin jiraata. Inni kun garuu meetodii sanarraati addadha. Jaruma sana ta'ee tokkodha. Subshell meetodii ta'ee inni kun immoo noble gas core in configuration jedha. Inni jalqaba subshell meetodii jennee miti. Subshell method. Subshell method or notation jennee inni lammaffaan orbital diagram
orbital diagram jen. Isa tepamo yeroo tokko kan simbeeku qabdan. Look, noble gas core configuration. Amma da yeroo kana gara kanatti dhumna gaa fakkeenyaaf saabsheliidhaan oksijiniin let's say calcium tu fudhattan 20 qaba. 20 calcium tu raabsine here 1 S2 2 S2 2P6 3 S2 3 P6 4 S2. Amma energy orderii kana sammuutti yoo confusing godhe maal jenne nuti S meeqarraa ka'a jen 1 2 3 4 5 jen P lamarraa ka'a. Ilal 2 3 4 5 jen D 3 irraa ka'a 3 4 5 jen F immoo 4 irraa ka'a 4 5 jen. So S 1 S jen asii P jenna asis D jen. So yeroo hundumaa jalqaba kan raabsa keenya irratti irraa kaan S bifa kanaan achi 2S achi 2P jenna argitanii 2P 3S achi look 3P 4S. So 1S ittaane 2S ittaane malta 2P ittaane 3S achi 3P jenna jechuudha. 3P ittaane immoo maaltu jira 4S jenne bifa kanaan jenna jechuudha. So 1S2 argitanii achi 2S2 2P6 3S2 3P6 4S2 jen. Kun kan eenyu raabsi kun jechuudha kan calcium adeemsa maaliin raabsine kan adeemsa maaliin sub shell or sub level method raabsine. Sub shell kan immoo gara noble gas core itti fiduu dandeenya. Noble gas core goone akka centeritti goone inner electroniitti fayyadamne raabsuu dandeenya. Fakkeenyaaf yoo ilaaltan laala elektiroonii 20 qaba kuni 20 qaba 20 keessa lama totaalii amma asitti daamsaa meeqa dhufa lama 18 kan qabu kun eenyu noble gaasii keessaa noble gaasii because noble gaasii sana barreeffadhee ishee haftamutti ni da'achu. So 18 kan qabu argeeni kanaafu noble gas core fayyadamee laala argeen jedhee bifa kanaan akkatti barreesse. Kun maal ko elektiroonii 18 achi 4S2 jenna jechuudha. So 18 lama walitti dhufanii meeqa nuuf kenna 20. So asitti akka kooriitti kan fayyadamu maali noble gas core jenna. So noble gas core electron configuration jenne kan nuti fayyadamu sana jechuudha. Noble gasii akka kooriitti fayyadamu. Fakkeenyaaf maagneziyeemiin 12 qabu. 12 qabu kana maagneziyeemii raabsitan 1S2 2S2 2P6 3S2 lama 10 fiil jechuudha. 12 isaa raabsin 12 kana amma koorii noble gaasii eenyuun tun fayyadame kana gabaabsee bakka buufachuu danda'a. So amma lama walitti meeqa tootaalii asii 10 qabna. Noble gaasii keessa elektiroon 10 kan qabu kami yeroo baay'ee gara bakkeetti kan haftu balance elektirooniidha. Principal quantum number balance electron irratti argamtu gara bakkeetta. So as ilaaltan balance garee meeqaffaadha kun garee lammaffaa 2 8 2 garee lammaffaa. So balance kee 2 kun garee groupii bakka buuti kun immoo sub level bakka buuti kun immoo tarree bakka buuti spread jen. So as ilaaltan egalala 2 jennee 10 eenyudha Nieni arginu jenna miti gabatee ammayyaa keessatti. So isheen kun 2 isheen kun 18. So 10 kan makkanuun garee 8ffaa keessa noble gaasii keessa nieni. So bakka 10 kana maal gochuun danda'a jechuudha nieni nien jedhee maal ta'asitti 3S2 jennee bifa kanaan barreeffachuu dandeenya jechuudha. Nien 3S2. So raabsi kun maal jedhamee beekama noble gas as a core and electron configuration jen. Noble gas as a core. Fakkeenyaaf utuun amma fakkeenyaaf berleemi singaafadhe. Berleemi meeqa qaba? 4 qaba. Utuu berleemi kan noble gas core fayyadamee raabsi jedhee ilaala 1S2 2S2 meeqa qaba? Loo tootaalii 4 qofa qaba. So amma noble gaasii keessaa yookiin garee 8ffaa keessaa akka kooriitti fayyadamuu kan danda'u asii eenyuun qaba hiileemi. So ishee lamaan kana fidee maal buufachuu danda'a hiileem jedhee maal ta'afisitti
2s2 jedhee bifa kanaan barreessuu nan danda'a jechuudha. This is so called noble gas as a core electron configuration kan jedhu kana yoo sirriitti qabattan baay'ee gaariidha jechuudha. Amma raabsa keessatti gaaffilee yeroo hundumaa kakka'an. Elektiroonii gosa meeqa jiru gaafa raabsinu? Amma fakkeenyaaf 12 maagneesiyeemii amma raabsinee turre. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 jenna. 12 argitanii 12 qabu. Elektiroonii raabsa kana keessa jira elektiroonii gosa meeqa? Gosa lama jiru. Inni jalqabaa core electron jenna. Inni lammaffaan balance electron. So core electron maal? Balance electron maal? Amma adda baafannee asitti beekaa deemuun gaariidha. Balance electron jechuun is electrons in the outermost principal level of an atom in electron configuration. Amma gaafa raabsinu principal quantum number dhaan raabsaa deemna. Fakkeenyaaf 1s2 jennee 2s2 jenna. 2p6 jenna. Amma laal energy tokkoffaa achi lammaffaa achi sadaffaa jennee achi akkuma kanatti deema energy dabalaa deema principal quantum number level isaa jechuudha. Principal quantum number level jiran keessaa principal quantum number ishee outermost yookaan ishee dhumarratti elektirooniin argamtu sun balance electron jedhamti jechuudha. So amma gara maagneesiyeemitti of deebise 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 jennee miti. Amma enerjiin as tokko asii lama asii sadii argitanii enerjii jiran keessaa enerjiin inni guddaan isa kan. Isa guddaa kanarratti immoo elektiroonii lamaan fidu. Kanaafuu elektiroonii outermost shell principal quantum number outermost shell ta'e isa dhumarratti argamtu sun isheen kun maal jedhamti jechuudha? Balance electron jedhamti. Warri gara keessatti hafan isa outermost shelliitiin alatti warri keessatti hafan kun immoo maal jedhamu? They are called core electron jedhamu. Core electrons. They are core jechuun inner electron. Isa bakkee ala kun gara bakkeeti isaan kun immoo gara nucleesitti aananii warreen argaman they are called inner electrons jenna jechuudha. So inner electron meeqamna si lama walitti meeqa inner electron kudhanii fi outermost electron meeqamna lama qabna jechuudha. So 10 inner electrons 2 outermost electrons. Amma fakkeenyaaf oksijiinii 8 qabutu fudhannee raabsine gala 1s2 2s2 2p6 2p totally lama afur asitti meeqa qofannuuf afur walitti 8. So amma enerjiin keenya ilaala lama energy tokko energy lama ilaala asitti ka confusion jira. Enerjiin lama jirti asii lama asitti egaa enerjiin keenya wal qixxata. Yeroo akkasii iddoo tokkotti fudhanna malee addan baafnu jira kana. Kanaafuu enerjiin isheen dhumaa isheen lamaan kana jechuudha. That is 2s2 fi 2p4 totally lama walitti meeqa 6. This is balance electron keenya 6 jenna jechuudha. Balance electron because outermost shellin electron keenya warra kana ni guguddaan lamaan kana jechuudha. Adda baafnee hin ilaalu. Kan keessatti hafimmoo lama. So oxygenin inner electron lama qaba. Outermost shell electron balance electron immoo 6 qaba jenna jechuudha. So inner electron fi outermost electron warraachis balance electron warreen jennu kun gosoota elektiroonii raabsa keessatti nuti qabaachuu dandeenya jechuudha. So for example balance electron beryllium atoms are the 2s electrons. Beryllium meeqa qaba? 4 qaba miti yoo raabsin 1s2 2s2 lama 4. So energy isheen meeqa jechuudha? Lama. So electronin keenya outermost shell isheen keessatti argamtu meeqa? Outermost shell yookaan outer principal quantum number keenya lama jechuudha. Kanaafuu maalirratti argamti? 2s electronidha. Balance electron isheenis 2dha. Inner electron keenya 1s keessatti argamti isheenis 2dha jechuudha. 2 electronii inner electronii fi 2 outermost shell electronii qaba jennee bifa kanaan. So balance electrons are the most important electron to chemist. Maalin jettanii yaaddu? Baay'een keessan akka deebistan nan beekaa. So balance electroniin yeroo baay'ee gosa electronii keessaa maal keessatti kan hirmaattudha? So very good. Baay'een keessan akka yaaltan beekaa. Balance electronii yeroo baay'ee electronic chemical bond keessatti hirmaattudha jechuudha. So ateemonni reactionii geggeessuu gaafa barbaadanii bondii uumuu gaafa barbaadan the types of electron which participate in bond formation is balance electron.
So valence electrons are the most important electrons in chemistry. One, tokko waan haaraa argachuuf, waan haaraa create gochuuf nu gargaara. Core electron immoo inner electron dha kan jedhu yoo qabattan baay'ee gaariidha jechuudha. Kana wal qabatee look raabsa kana fakkeessanii fudhadhaa. Amma ammaatti raabsa baranneerra. Raabsa gaafa baranne immoo meetodii gurguddoo lama jenne sadii jenne. Inni jalqabaa shell notation. Very good. Sub shell notation. No. Sub shell notation. Isa maal jennu 1s 2s 2p jennu sub shell notation. Inni biroo orbital diagram boxii ta'uu danda'a jennee kana sonneessa yookaan immoo line akkasii fayyadamuu dandeessu yookaan sarkilii kana fayyadamtanii elektiroonii keessa kaa'u. Inni sadaffaan immoo core electron method, that is noble gas core method jenna. Noble gas akka core itti fayyadamne ishee akka balance electron itti daballee kaa'u kan jedhu kana jechuudha. So fakkeenyaaf kan kanaatu raabsanii maal ta'a 20 qaba 26. So 26 kana raabsuuf jalqabagaa yoo sammuu keessan keessatti orderiin principal quantum number sin jalaa badee 1 2 jettanii bifa kana maal gootu jenna 3 4 achii 2 3 4 achii yes 3 4 5 5 5 jennaga 1 s s s s s achii p jenna achii d jenne bifa kanaan. So jalqaba irratti maalirraa kaan 1s ittaane look 2s ittaane look bifa kanaan 2p ittaane 3s ittaane maaltu dhufa look 3p achii 4s ittaane look bifa kanaan look 3d that is here 4p jenne bifa kanaan itti fufnaa jechuudha. So electroniin adda baay'ee nu kenname taanaan orderii kan argee beekne keessa naquudha jechuudha. So yoo fudhanne 1 s2 2 s2 2p 6 3 s2 3 p6 4 s2 3d jenne ammaga 26 keessa meeqan raabsee jira jennee ilaalla jechuudha. Lama 10 12 18 20 meeqatu naaf jechuudha 6. So diin immoo 10 baata 6 kaawwadha jechuudha. Tootaalee elektirooniku bifa kana raabsee nan kaa'a jechuudha. 29 ta'e 29 ta'e orderiin kana look 1s2 2s2 2p 6 3s2 3p6 4s2 jen 29 keessa meeqatu naafaa jennee tudii hin fixin dura ilaalla jechuudha. Lama 10 12 18 20 meeqa tafa 9. So kanaaf maal jenna 3d 9 jenna. But this one is wrong. This one is wrong. Ammagaa asirratti kaniin fakkeen kana lamaan sunii dabalee fiyyuu exception to of Bohr principle kan jedhamu jira. Exceptions to of Bohr principle. Bohr principle. Bohr principle. Namichi kun maal jedhe jalqaba enerjii ishee xixiqqaaf erga elektiroonii kennine kaan enerjii itti nuti jaampi goona. Asitti garuu seera kana hin cabsine. Sirrii deemne waan as jennee dhufne asitti fooressine 3d9 jenne. Sirrii dhufne garuu asitti bifa kanaan hin ta'u. As kanatti inni kun sirrii miti. Exception warreen jennu yeroo baay'ee koopariif kiroomiyeemiin exceptionidha. Maal ta'e raabsamuu qabaree look asumatti jijjiira. 1 s2 2 s2 2p6 3s2 3p6 jenne as geenye asitti dubbinutti uumama. Yeroo baay'ee gaafileen kun gaafileen taraansiira dhufan jechuudha. Asitti tuun guuttatee kun 10 guuttachuuf tokko tafa. 10 guuttachuuf tokko tafa. Kanaafuu ishii kanarratti dhiibbaa uuma. Tokko isaa hafe sana 9 kanaan disturb ta'ee cannu qamuudha ishee kanarraa fudhachuu barbaada stabil ta'uu barbaada jedha. Yeroo kana ishee kanarraa tokko fudhatee ishee kana half field godhee ishee kana immoo full field godha. 4s1 3d 10 ta'a. Ammagaa isa kana clear godhee isinii ibsu jalqaba half field full field isinitti himame. Half field electron configuration fi full field electron configuration. Amma S meeqa baata jennee nuni S maximum 2, P maximum 6, D maximum 10 baata. So half field dha. Yookiin orbitala keessaa
orbital isa haafiidhaan qabameera. Eessiin amma orbital meeqa qaba jenna? Waan orbital tokko elektiroonii meeqa? Lama baatti yoo jenne haaf jechuun orbitalli lama baata garuu tokko fiil godhateera. Tokko isa barbaachisa jechuudha. So eessiin lama baachuu kan danda'u yoo tokko kan baate fakkeenyaaf eessi waan. Amma piin ja'a baachuu danda'a garuu orbitaala sadii qabu keessaa tokko qofa qabu yoo ta'e ishee maal jenna lala P3 haafiin kudhanii meeqa jechuudha D5 jenna. So warreen kun iddoo tokkotti haaf fiildi orbitaal jenna. Asoo dhumne fuul fiildi eessiin lama baata guuttateera. Piin meeqa baata? Ja'a baata. Diin 10 baata. Isaan kun fuul fiildi jenna. Haaf fiildi fuul fiildi. So relatively raabsa kana keessaa isa kamtu istabiliidha jenna. Kamtu istabiliidha jedhee sin gaafata. Yeroo kan full field taanaan istabiliidha jedha. Full field is greater than half field. Half field is greater than partially field jedha. Partially field. Amma full field kan jennu warreen kan. So amma utuu S2 fi S1 wal cinaa fidee sin gaafate isa kamtu istabiliidha jedhee sin gaafate S2 is greater than S1 jedha. Akkuma kana P6 fi P3 wal fide P6 is more stable than P3 in electron configuration. So asitti yoon sin deebise gara fakkeenya kottoon sin deebise asoo dhuftan asitti amma gaafaraabsin deebise kan maal jennu 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9 jenna. Raabsi kun x'dhaan because s'in full field lala s2 d immoo 3d9 yookaan haafii miti yookaan full field miti. Kudhaan guuttachuun meeqa tafee jira? Tokko. Kanaaf yeroo kana asitti 4s kanarratti dhiibbaa uuma. Chi kanarratti. Utuun jaallatiin elektiroonii asirraa exact taatee cuftee 4s half stability taatee ofishee isa kanaan immoo 3d ta'in goot full field taatee jechuudha. So raabsi isa kanaan sirrii isa kam ta'a jechuudha? 4s1 3d 9 ta'a jechuudha. Amma kanatti akka jirutti ta'ee asitti galuun jijjiirama. So isa kamtu sirriidha jedhee sin gaafata gaa. Yeroo sirreessinee barreessin 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d 9 jenna. Injen xn himta asitti. So maal ta'uu qabare 4s1 3d 9. Anin 3D ta'een jennee isa kanatu sirriidha jechuudha. Inni kun correct electron configuration jenna jechuudha. So baay'ee cooperiin exception of the principle jedhamte beekamte. So kanaan wal qabatee sin gaafadha gaaffii tokko sin gaafadha yeroo commentii irratti na barreessitu jechuudha. Gaaffii kan na hordofuuf dhiisuu keessan kan hin beeku commentii irratti hojjettanii yoo na agarsiista jechuudha. Kun yeroo raabsamu look 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d jenne 10 12 18 digdama meeqa ta'a jechuudha. Afur. Raabsi kun sirriidha. Sirrii miti yoo ta'e maal ta'a? Natti himtu jechuudha. So raabsi kun exception to octatronidha moo akkuma isa kanaa bifuma kanaan raabsinee kaawwan. Comment irratti sinan eega jechuudha. Kana raabsitanii raabsi kanaa kamtu sirriidha? Kan sirrii isa raabsitanii kana ta'a moo kan biraa ta'a? Yoo kana miti ta'e isa kam ta'a? Naa qabattanii dhuftuu jechuudha. Kutaattaanutti utuu hin galiin commentii keessan nan dubbisa jechuudha. Kutaattaanu utuu gara ibsa kootti hin galiin commentii keessan na hordofuuf dhiisuu keessan kanaan adda baafadha jechuudha. Maaliif kutaattaanutti illee qalbiif yaadaan qophaa'ee kan dhufuudhaaf na gargaara jechuudhaan wajjin jiraachuu keessan illee ilaaluun dirqama waan ta'eef gaaffii kana sinii fi dhiiseera commentii irratti hojjettanii naa keessu jechuudha. Naa keessu. So kutaa korraa kanaan xumuraa kutaattaanutti mata duree kabira paartii salgaffaa qabadheen siniif dhiyaadha jechuudha. Innis tokko 8 electron configuration and the predictable of element jedha. Mata dureen kun mata duree guddaadha. Akkuma kanammoo boqonnaa kanaa fi mata duree dhumaadha jechuudha. So kutaattaanutti ammoo wal agarrutti nagaan tura yaada keessan nuu kennuu hin dagatinaa. Share godhaa, comment godhaa, sin jaallannaa nagaan nuuf tura.